አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ የራሷን ቢዛታ የልጇን እያየች ስታመሙ ታማ ተጨንቃ የኖረች የእናትነት ሐቋን አላህ አርጎት ከፍ ከእግሯ ስር አረገው የጀነትን ቁልፍ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ የጀሊሉን ፍጥረት እስኪርግቧን እዩዋት ከሆዳ ያወጣች ልጇን ስትመግባት ሰው አይል እንስሳ ሁሉም Adda qursii baay'ee salphaa ta'ee fi baay'ee mi'aawaa yeroo gabaabaa keessatti hojjennee ittiin qursii keenya nyaannu hojii hojjenna jechuudha. Kana fakkaataa baay'ee mi'aawaa, baay'ee bareedaa, baay'ee namatti tola. Yaadu gosa xiraatii viidiyoo kootii ta'uu irraa kan ka'e malee dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Wajjin isa hojjenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Egaa akkasumas warroonni amantaa biroo obboleewwan koo ashama harka fuunee jirra jirtu isinin jenneerra akka nagaa qabdan bakka jirtanitti hundumti keessaniyyuu abdii qaba rabbii irraa rabbi fayyaa isinii haa kennu bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu egaa akkasis rabbiin biyya keenyaa fayyaa tokkummaa jaalala nuuf haa kennu jechaati. Guyyaa hadhaa viidiyoo gabaabdoo qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon hadhaa immoo kan ta'u qursiidha. Qursii baay'ee salphaa fi baay'ee saffisaan nu dhaqqabuudha. Baay'ee kan mi'aawus akkasumas fayyaa keenyaafis baay'ee gaarii kan ta'e isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Qursii keenyaa wantoonni nu barbaachisan isa duraatii fi killee nu barbaachisa. Akkuma agartanii asitti akka haala maatii kootiitiin killee 6 qopheeffadhee jira. Itti aansuudhaan immoo asitti aybee yookiin shaalalaa qopheeffadhee jira jechuudha. Haala kanaani hadha qursii aybeerraa hojjetamuudha kan hojjennu. Asitti immoo qimamoonni kanneen qofan na barbaachisa. An paprikaa fedhii kooti itti dabalullee dhiisuu dandeettanii bakka paprikaa irdiillee godhuu dandeessu. Inni mirga keessanii asitti qondoo barbaree yookiin filfil aswadiisa jedhamu sanii qimamii gurraacha jechuudha. Maajii gimmaasha jechuudha. Maajii itti gootanii sooqidda ittiin godhinaa sooqidda itti gootanii maajii ittiin godhinaa filannoo keessan lamaan keessaa tokkotti fayyadamuuni. Angaruu maajii filadhee jira jechuudha. Itti aansuudhaan immoo nacci shunkurtii yookiin qullubbii adii fi zinjibila kan tumame haala kanaan qopheeffadhee qaba. Isa itti godhadha. Akkasumas immoo habbaa afurii yookiin firee afurii shunkurtii jechuudha. Shunkurtii qopheeffadhee jira jechuudha. Qursii kennaaf kan nu barbaachisu isaan kanneen dhugaa rabbii baay'ee salphaa, baay'ee mi'aawaa, baay'ee jaalatti baay'ee ijoolleen hin kollee mana keessatti yeroo qursii kana hojjedhu isatti illee hin nyaatti. Innaa gatii kana fadhaa isa hojjechuudhaaf ijoollee kootii qopheessee jira jechuudha. Wantoonni nu barbaachisan akkuma argitanii baay'ee salphaadha. Egaa shunkurtii murree walitti deebinaa jechuudha. Shunkurtii muriisaa eegalla. Okay, obboleewwan koo amma kunoo akka asitti argitanitti maxxashaa koo ibiddarra kaawwadhee shunkurtii koo itti buufadhee jira jechuudha. Yaa wantoota nu barbaachisan dura isinitti meera zayitiidha. Zayitii qofa isin keessaa isiniif irraa fadhee dhiifama gatii sagalee kootii fi diqqosii qofatu nu qabee jira. Sagaleen keenya baay'ee jijjiiramee jira isiniin jenna. Egaa shunkurtii kan koo zayitii malee bicuu isii nan bilcheessaa jechuudha. Ibiddaanii odoo zayitii ittiin buuseenii kolbatti akka keessaa mul'atu hin barbaadu. Diqqoosi du'eetumaan garuu du'eellee guutuu osoo hin ta'in akkuma bareedumatti keessaa mul'atu barbaada gatii ta'ee fi kolbatti dura shunkurtii kan koo bilcheeffadha. Akkam haala isin argitan kanaanii akka isin jalaa hin qabanne yookiin akka hin gubanne. Egaa hagana bilcheeffadhee ka'een boodammoo zayitii kan koo itti buufadhaa isiniin jedha. Zayitii waan baay'ate fakkaata malee hin baay'atu zayitiin. Sababni isaas aybeen gogaa zayitii waan tokkollee waan dhangala'aa gatii hin qabnee fi hin xuuxaa jechuudha. Waa tokko irratti argitanii yeroo nyaatanillee wanti isinitti baay'atu tokkollee hin jiru. Barbaadanis immoo akka fedhii keessaniitiin zayitii keessan qannaftanii haala kanaan itti hojjechuu dandeessan jechuudha. Ana kanaan zayitiidhaa fi shunkurtii kan koo kolbatti walitti bilcheessaa jechuudha. Akka kolbatti naaf bilchaatuu fi egaa diqqoosi viidiyoon kan koo xiraatiin qabu isaaf naaf of kolchaa. Asitti immoo qullubbii adii fi yookiin zinjibila walitti tumamisanii
isa itti buufadha isiniin. Qullubbii adii kiyyaa fi akkanatti shunkurtii zayitii walitti bilcheessaa kolbatti jechuudha. Jarrisa walitti kolbatti bilchaatanii ibidda immoo kolbatti ittiin guddisu yeroo qullubbii adii fi zinjibilitti buusu. Sababni isaas waan biraa gatii hin qabneef timaatimii uumama gatii ittiin goonee fi shunkurtiin qullubbii adii yookiin shunkurtiin adiin dafee qabatu yookiin gubachuu danda'a waan ta'eef humna akkasii qaba waan ta'eef gatii sanii fi ibidda jala hin guddisu. Ibidda jala diqqeessee walitti bilcheessa diqqoo jechuudha daqiiqaa muraasaa fi egaa isaan lamaan akkasitti walitti bilcheessee ka'een booda immoo qimamii kan koo fi maajii kan koo paapirikaa san itti buusa. Isii wanti gootanii qimamii gurraacha yookiin black pepperii kana diqqeessa anta itti tasa diqqoosii itti guddisee jira. Isin immoo kana gadi godhaa itti godhadhaa isiniin jedha. Hoo qabaattan immoo qimamii kabsa'aa inni baay'ee bareeda. Isa hoo qabaattan biccuu itti godhachuu hin dagatina. Isiniin jechuu barbaada inni baay'ee bareeda. Innaa barbadda filannoon keessanuma akka dura isiniin jedhe irdii godhuu dandeessanii irdiis dhiistanii paapirikaas dhiistanii duwwaa isaa godhuu hin dandeessanii qimamii bicoota akka itti gootanii yookiin qimamiillee dhiistanii maajii qofaani maajiis dhiistanii soogidda qofaan jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee mi'aa akkana jedhee isinitti immoo hin danda'u baay'ee tokko mi'aa jechuudha. Nyaadhuu na dhiisiin jedhu. Egaa qimamii shunkurtii waan hundaayyuu akkanatti walitti bilcheessee killee duratti sanii. Ani hirru kunne killee akka cabsee sahaanii buusee sadiin booda immoo maxxasha buusee jechuudha. Maaliif asitti waliin gahaa waan ta'e achitti rukutuu nan barbaachisu. Gatii kanaaf akkasumaanii as keessa godhee dhiifama gatii sagalee kootiitii fi egaa isa kana haala kanaanii xibbisa godhee bilcheessaa jechuudhaan killee akka namaa laafaa uumama natti hin tolu kolbatti firfirra godhee hoo bilcheesseedha baay'ee kanatti tolu. Sadiin gama akka namni laafaa uumama godhu san hin jaaladhu dhugaa dubbachuudhaaf kolba bilcheessutu natti tola. Killee kan koo kunoo haala kanaan firfirri jedheenaa bilchaatee jira. Mee yaada odoo irdiifa qabaatee bicaa isaa ta'e baay'ee bareeda. Irdiin barbaanne hadha tanaan dura irdiidhaan illee godheera viidiyoo duraanii irratti hin qaba nyaata kana tanaan dura illee godhee jira. Irma deebii godhe malee. Egaa saniin booda maal godhaa aybee kootitti killee kootitti aybee buusaa. Killeen garuu akka ibidarraa buustaniini aybee ittiin buusinaa ho'aa gatii hin dandeenyeef hin beektanii shalalaanii ibidda hin danda'u. Kanaaf killee irraa baasee daqiiqa muraasaan booda qabbaneessee isaan booda immoo shalalaa koo yookiin aybee koo itti buufadhee kolbatti waliin miksii godha yookiin waliin dhayaa jechuudha. Kolbatti akka inni wal nyaatee bifa tokko ta'u jechuudha. Haala kanaan kolbatti waliin dhayaa dhugaa rabbii na nyaadhu na dhiisisiniin hin jedhu. Egaa haala kanaan qopheeffannee haala kanaan nu dhiyaate kana fakkaata jechuudha. Nyaanni kiyya guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe. Nyaanni kunoo isinitti tolee laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara mana kootii dabalamuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni na wajjin turtii gootanii laayik sheer godhaatiin koomentii godhaa na jajjabeessaa hanga ammaa na wajjii teessan guddaanaaf galatoomaa ulfaadhaa. Namni nama ta'e namni hin dogongorre hin jiru jireenya keessatti an nama dogongorus dogongora koo hoonatti manii nama fudhadhu jechuudha. Fudhadhaa dogongora koonatti malaaltanii dhiistanii bira hin darbina. Namni yeroo waa dubbatu kalaama ofii keessatti wanti dogongoru jiraachuu danda'a. Hojii isaa irratti wanti dogongoru jiraachuu danda'a. Kana hundaafuu kan karanna deebisu isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo galatoomaa ulfaadhaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata akkasitti tolu.